Maqaan kee hoo? Caaltuu Nagaasaa Waajjireen jedhama. Ijoollee eessaati? Ijoollee Arsiiti. Arsii eessa? Arsii ba'aa. Dhaloota kee? Iddoon dhaloota kiyyaa Guushaa Xeemalaa. Guushaa Xeemalaa? Ganda Guushaa Xeemalaa. Aanaa Digaluuxii Ijoollee dhaladhe. Achuma jiraattaa? Achuma jiraadha. Maatii kiyya wajjin nama garuu maatii sadiin qaba. Abbaa warraa kiyya wajjin Shaaldooji keessa jiraadha. Haadha maatii sadiiti. Ijoollee shamaraa lamaa fi dhiira tokko qaba. Ijoollee guddifadha daa'immantii hin jijjiira jedhee biyyaa ba'ee tanan haramni akkana naqa taqqaxxee maamaatiyya jedhee luka jalatti kufee maamaa ta'eeti jettee na dhidhiittee narra deemtee lukaan narra deemtee gurrarra na deemtee mataarra na deemtee gurri tokko sirmaa nan dhaga'uyyuu mataan illee nan dhaga'e mataan illee of nan beeku akkanumaa nan deema waan ta'eef mataan illee sirriin hin jiru. Uffata kanaan gasi baaftee? Uffata kanaan lafarra na gangalchitee uffata kanaan awwaara keessa daara keessa na gangalchitee aga dandeessu na dabadabdee akkanatti na dabadabdee achi kaatee illee deebitee ta'u ganna baastee balbala illee natti cufuuf taatee ta'u deetee sina jeesallee naan jette sina jeesa ana afaan hin beeku afaan beekee ni madhu jettee dabdee kaatee sina jeesa naan jette wanni isheen irratti na hojjenne hin jiru. Amantaan kiyya kiristaana. Kiristaana achi kee nafseeti jaanan baa jedhee too raasatti bahee raasaa halkan tokko guyyaa tokko raasaa bulee halkan tokko guyyaa tokko bulee isheen tun argitee arfaa na fuutee naan galte balaashit nafseen tiyya baraaramtee ummata Oromoo naa dhagaa sheer kobbinaa godhaa sabnatiin kiyya hin jiru tokkichi hin jiru nafti kiyya hin jiru homaan sirri hin jiru sheer kobbinaa godhaa rabbi yoo sodaattanii warri rabbi beektan. Fira qabda as keessaa? Fira nan qaba as keessaa suurii keessaa fira nan qaba. Maqaan ishee hoo? Maqaan ishee Gannat Taaddasaa kan jedhamtu Taaddasaa Shoomee kan jedhamtu suudii keessaa nan qaba. Iddeen biraas miidhameera? Lubni kiyyaallee sirriin hin jiru kanatti na dabadabdee lubni mukaatillee lubni illee akkanatti na jira. Nafseeti jaan ejjatan harkaa bahee kan nafseedhaan ajjeestu. Nafseedhaa kan ajjeestu ejjee harkaa bahee arfamne. Amma fira keessi barbaanna rakkoon qabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, uummanni Oromoo dafanii share gootanii amantaa musliimaa kiristaanaa osoo hin jenne bira dhaabbadhaa. Akka nama tokkoof jijjiirattee biyyaa baatee argitanii wanti baay'ee isin kennu hin jiru. Innaa nu waan biraan qaqqaaraa osoo hin taane maatii isii bichaatti nu suqa. Rabbummaan jechuudha. Rabbummaan dubartii beera haramanii akkanaatitti rabbiin isin hin qabin isin jedha obboleeyyan kiyya miskiina warri ganaa biyyarraa dhufaa jirtan warri afaan hin beekne warri waa'ee uummata kanaa hin beekne jechuudha. Wallaahi rabbiin isin haa laaffisuun isin jedha warri ganaa biyyarraa dhufaa jirtan jechuudha. Obboleettii keenya kana argitanii jirtanii wallaahi coraa isiirraa fixxee foon isiirraa fixxee jechuudha. Lafitti isii baastee isarraayyuu kan hafe jechuudha. Akkanatti isii tumtee dhiiga isii nafa isii dirmammeessitee jechuudha. Akkuma isin agartan jechuudha. Kun ilmi namaa garuu akkanatti nama rukutu jechuun gara jabeenya isaanii argitanii jirtan obboleeyyan kiyya hagam akka isaan garaa jabaatan jechuudha. Maaliif jechuudha yeroo baay'ee jechuudha dubartiin akkanatti tumamuu miti lammii biraa osoo taate jechuudha zeegaa biraa osoo taate jechuudha. Nu warra zeegannata Itoophiyaa qabu kana malee warra lammii Itoophiyaa ta'e kana malee jechuudha. Uummata biraa dubartii miti dhiira akkanatti rukutamu tokkicha isaa as fida. Dubartii miti dhiirummaan akkanatti rukutamu jechuudha. Maaliif ree imbaasii isaaniif tumsu qaban biiroo isaaniif tumsu qaban jechuudha. Akka kennaa garaa isaanii furdifachuu bichaaf miti kan bariira ta'an jechuudha. Faayidaa ofiitiif bichaaf miti jechuudha. Lammii isaanii sirritti hordofan jechuudha. Mirga lammii isaanii sirritti eegsisan jechuudha. Lammii isaanii mirgi isaanii kana dirqamni isaanii kana jedhanii adda baasanii itti hima jechuudha. Arabdoota gisee isaan dhaqanii biiroodhaa fudhatan. Teeninoo haga birrii liqimsituuf jechuudha. Atu odoo guyyaa lama sadi biiroo teesse yookaan torba geette yookaan ji'a geette jechuudha osoo isin fudhatiin osoo itti dalagaa hin deemin. Isaanummaanuu akkanatti si tumanii si ciranii si nyaachuuf ta'an jechuudha. Isin amma ijoolleen keenya warra biiroo abdattanii warra biyyarraa dhufaa jirtan jechuudha. Dhugaadha isin sobanii isinitti fakkeessan isinitti fakkaata jechuudha.
haga dhuftanii akka hoolaa isin gurguratanii birrii argatanii afaan isinitti tolanii insha Allah hatta duubee isin fidan jechuudha. Birrii gimmaasha odoo birrii muluyyuu dhabdanii jechuudha. Birma tiraanspoortiitu birma hojii keessaniitu hagas dhuftanii isinis gargaaruu danda'an jechuudha. Afaan isinitti tolanii garuu gaafa as dhuftan dubbiin akkasii miti. Hundaa miti garuu kanas ka godhu jechuudha. Warri caafii dallaalaa beeytan biyyarraa yoo jammartan nama maatiin keessan beeku ganda keessan keessa nama maatiin arguu danda'u. Isinii galee osoo waa taatanii ka maatiin keessan gumaa ofii baafachuu danda'u jechuudha. Rabboo waa nama godhini biyya namaa kana keessatti. Innaa obboleeyyan kiyya namuma ta'eef gizee ammaa kana tiktookii irraan ka tole hojiin jechuudha. Tiktookii irraan seentanii lakkoofsa fudhattanii lakkoofsa qabattanii akkana jettaniin haa yoomaa hin jiru rakkootti akkan jiru waan barbaaddu si gargaara kootu jedhanii isin sobanii gaafa achi madaamin tun